Ashamar kafuunee akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa 11 kun sagantaa kootu dhufeeti. Sagantaa kootu dhufee keenya har'aa irratti sochii waggoota 2-3 darban keessatti akka malee taasifamaatiin ture dhimma mana lubummaa naannoo Oromiyaa hundeessuu fi tajaajilamtoonni yookaan ammoo hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kanneen Oromoo ta'an yookaan afaan Oromoo dubbatan afaan isaaniitiin akka tajaajilaman, afaan isaaniitiin akka gaabbii seenan, afaan isaaniitiin akka wangeela dhageeffatan qabsoon bal'aan taasifamaatiin turuun yaadatama. Dhimmi kun waggaa dura gama araaraa mana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kan sadarkaa biyyaalessaa wajjin mareen taasifamee manni lubummaa naannoo Oromiyaa akka hundaa'u caasaan akka diriirfamu waggaa dura koreen waadaa galeetiin mana amantaa Ortodoksii Itoophiyaa kan sadarkaa biyyaalessaatti bakka garaagaraa muudamoota argatanillee dhimmi caasaa mana lubummaa naannoo Oromiyaa hadhallee eessa buuteensaa wanti dhaga'amaatiin hin jiru. Dargaggoota irra deebiidhaan waan kana gaafatan kanneen durumayyuu qabsoo kana finiinsaatiin turan abbootii cinaa hiriiraniitiin sagaleedhaa fi humnas ta'aafii turan ammas dhimmi gaafii mana lubummaa naannoo Oromiyaa maalirra gaheetiin jira jedhanii gaafatan keessaa nam tokko keessummaa godhadheetiin jira. Dargaggoo Mariir Tulluu. Mariir gama Oromiyaa 11 sagantaa kootu dhufeetti baga nagaan dhufte. Anaa dhufu galatooma. Ulfaadhu galatoomi. Wanni gaafachuu deemnu iyyaafannaadha. Iyyaafannaan waggoottan 3 darban keessaa dhimma mata duree guddaa ta'ee guutuu Oromiyaatti Oromoon hundi amantaanuu osoo adda hin bahin irratti gargaaraa ture. Keessaa hordoftoonni amantaa Ortodoksii bataskaanirraa akka fagaatan sababa guddaa ta'eera kan jedhameetiin sababni ture dhimma afaan Oromootiin tajaajilamuu, afaan ofiitiin gaabbii galuu, afaan ofiitiin wangeela dhaga'uu ture. Mana lubummaa naannoo Oromiyaa caasaa isaa hundeessuu. Mee waan kana ka'umsarraa haa kaanu. Gaafiin kun hammam tokko bu'uura qabeessa ture. Maalirraa ka'aatiin ture? Yoomi maal yaadatta? Jalqabumarraa seenaa isaa duubatti kaafne achi booda hadha maalirra jiraarraa dhawaata iyyaafataa deemna. Ayyee galtoma warri Oromiyaa 11 waa'ee dhimma Oromoo irratti yeroo garaagaraa sagantaa qopheessitan baay'ee baay'eessadha kan nama barsiisu. Akka dargaggoottis haa ta'u akka waan nama dhimma Oromoo hordofuutti baay'een sin jaja kabajna biraa qabdu. Gara keenyatti yoo dhufnu waa'ee mana lubummaa Oromiyaadha ajandaa uummata Oromoo Ortodoksii ta'ee bara hedduuf tureera. Keessumaa immoo waggaa 3 darban kana keessatti Oromoon roga mara jiru. Oromoonni warra Ortodoksii ta'an afaan keenyaan barachuu qabu, afaan keenyaan kadhachuu qabu, afaan isaaniitiin kitaaba qulqulluu dubbisanii waaqa isaanii wajjin araaramuu qabu miira jedhuun itti deemamaa tureera. Akka ajandaatiitti ajandaa kana durii qabeemaa hordofaatan ture. Erga ajandichi jalqabame almost amma waggaa 17 darbeera. Ajandichi ajandaa baay'ee tureedha. Ajandaa tokko qofa osoo hin taane ajandaan kun yeroo yeroodhaan qulqulluu sinodoosii kan jedhamu kanuma walitti qabama phaaphaasota yeroo garaagaraa irratti mari'atanii turaniiru. Keessoo mana lubummaa kana ijaaruu keessatti baroota dur darban keessa mana lubummaa naannoo Amaaraa, mana lubummaa naannoo Tigraay, mana lubummaa naannoo Oromiyaa hin hundeessine jedhanii sochii ofuma isaaniitti jalqabanii turaniiru. Jalqabuu qofa osoo hin taane mana lubummaa isa kan warra Amaaraa Bahar Daar irratti hojii jalqabanii gidduutti akka adda kuuda ni beekna. Kana yeroo hedduu lubi balaa illee haasa'aa turuu isaanii ni yaadatama. Manni lubummaa kun basically maaliif fayyada? Maaliif kaastan kan jedhu tarii namoonni baay'een beekuu dhiisuu danda'u. Akkuma ajandaatti qofa understand godhu waan ta'eef waan muraasa hositti carraa naa kennite. Hayyee ajandaan mana lubummaa Oromiyaa inni jalqabaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti sirna mana kiristaanaa eeggateen afaan Oromootiin uummanni Oromoo kun sagalee waaqayyoo akka baratu gochuudha. Ajandaa biraatii miti akka ormi ajandaa siyaasaati, ajandaa maaluudhaa jedhan sanii miti. Gaafiin dura hin beeku baay'ee kan hin beeku ittuma deemna malee. Kan lammaffaa immoo barnoonni mana kiristaanaa keessa jiru, mana kiristaanaa Ortodoksii keessa jiru barnoota kana kan barsiisan barsiisonni jiraachuu qabudha. Barsiisonni haga ayoonatti jiraatan yookaan afaan Amaariffaatiin yookaan afaan biraatiin baratanii jiru ta'a.
afaan Oromootiin kan wangeela barate, kan wangeela barsiisu, kan sirna galataa yookaan qiddaasii baratee barsiisu hin jiru. So barsiisonnii fi barattoonni waan uummata Oromoo kana barsiisuu danda'an jiraachuu qabu, barsiifamuu qabudha kan jechaa baane. Kan biraa immoo keessattuu bara kana keessa manni kiristaanaa keenya baadiyyaa keessatti rakkataa jirti. Uummanni hedduun amantaa ortodoksii gatanii gara amantaa biraatu kan mana kiristaanaa keessaa ba'anii hoolota waaqayyooti jenniiti amannaa. Uummanni kun mana kiristaanaatti akka deebi'aniif manni kiristaanaa Oromiyaa keessa jirtu baadiyyaatti cufamtee jirtu kun cufamuu qabdu. Mana kiristaanaa kana bannaa hawaasni haa baratu jechaa jirra. Gama biraatiin kitaabileen mana amantaa keessatti jiran keessa jechaadha. Kitaabni macaafa qulqulluu yookaan immoo Holy Bible haga yoonatti afaan Oromootti kan jijjiirame inni ortodoksiin jiru. Waan nama aarsuudha baay'ee. Kitaaba qulqulluu osoo hin jiraatiin uummanni miliyoon hedduu kun maalirraa barataa maal beeka jedhee yoo yaade baay'ee na gaddisiisa. Keessattuu amma namni phaaphaasii ta'eetu sadarkaa sanirra waaqni na shoome jedhee achi taa'ee kitaaba qulqulluu miliyoonni 20 ol Oromoon irraa dubbisutti waaqan araaramu osoo hin jiraatin maal akka hojjetu gaafii natti ta'a. Gama biraatiin uummata kanaaf kolleejjoonni hin barbaachisu. Iddoo leenjiiwwan hafuurawaa itti kennamu hin barbaachisa. Kuni nuyi haa ijaarramudha. Hin barannaa. Bataskaanatti namni akka galu goona. Ofiifis hin galla. Mootummaa Waaqayyoo nama akka dhaalu goona. Baay'ee bataskaan karoora biraan qabdu akka nu beeknu akka isaan beekanitti osoo hin taane. Kaayyoon bataskaanaa uummata addunyaarra jiru hunduma kanaayyuu sagalee Waaqayyoo barsiistee mootummaa Waaqayyootiif dhiyeessu. Nu immoo kana goona. Wantoota kanaaf nu barbaachisan caasa isaati ijaarrannaa. Caasa kana immoo yoo ijaarranne akkamitti ijaarranne jennee gaafanne qulqulluu Sinodoosii kan jedhamu walitti qabamni phaaphaasitaa hin jiru. Walitti phaaphaasota kana jalatti qulqulluu Sinodoosii jalatti ijaarsa Oromiyaa irratti hojiilee amma si ibse kan hojjetu nu dhaaba ittiin hojjenna kan jedhu ture gaafinsaa jechuudha. Beezik gaafii isaanillee gaafiin keessan sirriidha. Gaafii kana fudhannee irraa gaafii kana kan irratti hojjechuu qabu nuyi. Kolleejii kan sinii banuu qabu ture nuyi. Kitaaba afaan Oromoo kan gara kitaaba qulqulluu gara afaan Oromootti kan jijjiiruu qabu nu ture. Sirnaa fi seera mana kiristaanaa uummata kana afaan isaatiin barsiisuu kan qabu nu ture. Aadaa uummata kanaa kabajuu kan qabu nu ture jedhaniitu. Tolee jenneeniiti baay'ee baroota darban keessa sochii mana lubummaa Oromiyaa kana gaggeessaa kan ture. Mee keessaa hoo wanti gaafa dhimmi kun ka'aatiin ture waggaa 2 dura qabxiilee koreen mana lubummaa naannoo Oromiyaa kaasaatiin turetu jira. Qabxii kanallee Sinodoosiidhaaf akka dhiyaatu dhimmoota haal duree wajjin lafa kaa'ameetiin ture. Waggaa 2 dura qabxiilee 6 gama koree fala barbaaddu yookaan immoo koree mana lubummaa naannoo Oromiyaa kan qasis yookaan immoo luba Balaa Makoonniniin durfamuun bahaatiin ture qabxiilee 6 keessaa Sinodoosiin ijaarsa caasaa mana lubummaa naannoo Oromiyaa guyyoota 30 keessatti akka murteessu beeksisu. Akkasumatti immoo yoo kun hin taane amantoota yookaan immoo hordoftoota amantaa ortodoksii wajjin mari'achuudhaan tarkaanfii barbaachisaa akka fudhannu ni beeksifna. Gama biraatiin ammoo tajaajilamtoonni Oromiyaa keessatti argaman kanneen aarsaa ta'aatiin aarsaa guddaa kaffalaatiin jirtan akkuma jirtanitti itti fufaa hawaasnis akka cinaa dhaabbatu waamichaan dhiyeessina kan jedhu. Gama biraatiin kaayoon kun akka dhugoomuuf ammoo hundi keessanuu nu tumsa kan jedhu. Ibsi kun ba'eetiin ture. Ibsi kun akkuma reefu ati kaastee rakkoo afaan ofiitiin gaabbii galuu dadhabu, afaan ofiitiin wangeela barachuu dadhabu, dhimmootni kunniin akka furamu ture. Gaafileen kunniin dhawaataan maal ta'e? Waggaa dura dhimma kanarratti Sinodoosiin taa'ee wal gahuunsaa ni yaadatama ture. Wanta miidiyaatti ibsamee fi wanta miidiyaatti hin ibsamin illee dhiyeennaan beektu fala maalii argate? Akkuma sila kaasne ajandaan mana lubummaa Oromiyaa kun ajandaa saba bal'aa ta'ee namoonni muraasni akka koreetti ijaarramanii ajandaa kana gaggeessaa turanii. Namoota adda dureedhaan ajandaa kana gaggeessaa turan keessaa tokko Liqaa'ilaaf Luba Balaa Mokonnoonii. Isatti taanee namoonni garbirootis Abbaa Gabramaa Raffaa kan jedhaman Luba Badhaasaa kan jennuun Barsiisaa Hayila Mikaa'el Taaddasee, Barsiisaa Geeta Musaa Tonkoluu, Daaqoon Ijaaraa Girmaa, Dooktor Biraanuu, Barsiisaa Waasiiwwan Amaanuu warri jennu namoota baay'eedha wantoota kana kan gaggeessaa turan. Infaaqti akka koreetti keessa haa dhabamnuu malee ajandaa kan haga jalqaba haga dhumaatti namoota hordofaa namoota barreessaa fi uummata kanatti himaa ture keessaa illee nama tokko waan ta'eef waan kana dhiyeenyumatti beekasiin jechuu kana. So bara san keessa
bara 2012 konkolleessatti ajandaan mana loomaa Oromiyaa Sinodoosiin mana loomaa Oromiyaa yoo nuun heeyyamu ta'e ofii keenyaaf itti deemnee mana loomaa Oromiyaa labsannee gara hojiitti deemna uummata wajjin kan jedhu tokko hin ture. Ajandaa sanii Sinodoosiinis maal jedhee murteesse gaafsan maal jedhanii murteessanii Oromiyaa keessa rakkoo bal'aa jira. Nami afaan isaatiin gaabbii galaan jiru kitaabni afaan Oromootiin barreeffame hin jiru tajaajila afaan Oromoo keessa jiran baay'ee haphatee jira. Kanaafuu kana hin sirreessina namni afaan isaatiin barachuu qaba Oromiyaa qofa osoo hin taane naan hunduma Itoophiyaa guutuu keessatti bakka tajaajilli manni kiristaanaa geechuu hundatti haa baratamu jedhamee haasa'amee murteessan garuu waa'ee mana lubummaa Oromiyaa kana osoo murteessin bira darbanii jecha. Soo sanirraa kan waan isaan murteessineef koreewwan mana lubummaa Oromiyaa sa'aatii sanii turan luba balaa dabalatee ibsa tokko baasanii turan. Itti deemnaa kana booda babal'isnee hojjennaa kan jedhamu ittuma deemamee jechuudha. Gaafiin sun gaafileen amma kaan sun tokkoffaa caasa kana nu ijaaran. Caasaan kun yoo ijaarame caasaa kitaaba jijjiiru, caasaa barnoota irratti hojjetu, caasaa bulchiinsa mana kiristaanaa irratti hojjetu, caasaa abbootii leenjisu, caasaa daaqonoota leenjisu, caasaalee kana qabannee Oromiyaa guutuu irratti mana lubummaa Oromiyaatiin bannee in hojjenna kan jedhu ture karoorri isaa jechuudha. Karoora baay'ee diiteeyil waan ta'etu ture jechuudha. So kanarratti Sinodoosiin haga tokko tajaajila kana fuula agarsiisee jira akka duriitii miti at least waan jedhu kana ture isa keessattis wal morkii baay'ee ture baay'ee baruma saniyyuu haga deemanii ibsa kennanitti gaanii turan barsiisumti Haayila Mikaa'el Faan luba balaa ifaa dabalatanii so amma Sinodoosiin maal jedheen gaafin keessan sirriidha dhumarratti gaafin keessan sirriidha gaafin keessan parsantii 95 sirriidha miidiyaalee gara biraatti baatanii bataskaana keessaa baatanii dhiyeessuu keessan sirrii miti baay'ee kun daba gaafin eega sirrii ta'ee miidiyaa kamitti yoo dubbatte waan gaafii qabu ummanni waaqa sagalee haa baratu jettee miidiyaa kamirratti yoo dubbatte cubbuun qabu haga beeknutti garuu dabatu keessa jira waan ta'eef hin barbaadan bara hedduudhaaf waan siyaarsu hedduu jira Oromoon haga bara kanaatti gaabbii galuudhaaf simaabaloo yookaan tiraansleeteriidhaan galuu hin qabu ture. Mana kiristaanaa keessatti har'a bulchiinsa Oromoon hin jiru mana kiristaanaa ofii ijaare keessatti mana kiristaanaa ofii oongodhu keessatti afaan Oromootiin ijoollee isaa ofii isaatiin baranne jechuun kun dab guddaadha baay'ee. So kun asirratti waan jedhu ture koreen haga tokko sochii san itti fufne sochiin Oromiyaa bal'aadha kan gaggeessaa turre hawaasa keessa deemamee hawaasa wajjin marii garaagaraa gaggeeffamee ture haga biyya alaatti haga yeroo jalqabaatiif taabota Oromoodhaan Faayisaa Addunyaa jedhamu afaan Oromootiin mogga'e banuutti gaamee jechuudha sochii guddaatu ture. Sochii guddaa kana immoo kan gaggeessaa ture uummata Oromoo wal ta'ee wal gargaaraa ture. Wal ta'ee wal gargaaraa jira. Maaliif Oromoo keessa maaltu jira seen? Maal ta'a Oromoon Ortodoksii afaan isaatii yoo barate? Maal ta'a Oromoo Ortodoksii bataskaana yoo ijaarrate? Maal ta'a Oromoo Ortodoksii nama afaan isaatiin gaabbii galee dhuunfaa argate? Maal ta'a Oromoo Ortodoksii nama wangeela isa barsiisu yoo qabaate kan jedhu miira kanarraa miira obbolummaa baay'ee Oromummaa jechuun obbolummaadha wal jaallachuudha. Miira kanatu mul'ate baay'ee. Sila miira kanaa kun dura kan dhufuu qabu abbootii dhaabbasoota ofiin jedhan kana bira ta'uu qaba ture jedhee yaadaan. So sochii sun deemaa dhufee bara 2013tti waggaa har'aa jechuudha. Waggaa har'aa hin beeknu baay'ee isaa diiteelii isaa baay'ee hin beeknu. Koreeleen tura muraasa koreeleen gartokkeen akka araara jalqaban nutti himan. Araara kanarratti araara kana kan gaggeessaa ture luba balaa natti fakkaata. Lubi balaa araara kan gaggeessanii fi gaafa araarri haa xumuramu jedhan koreelee muraasa walitti waamanii araaramneerra kan jedhu tokko baasanii maal irratti akka walii galan diiteelii isaa hin barre maaliifan siin jedha siite kan. Gaafuma isaa miidiyaa irratti gadi ba'anii araaramne nuun jedhanii diiteelii isaa ganaa Sinodoosiin yookaan immoo miseensonni Sinodoosii isinitti himanii nu garuu amma araaramneerra nu araara jaalannaa bataskaana cimsuu jaalannaa nuun jedhan. Nu araaramuu namaan jibbinu baay'ee akka nama dhimma kana hordofuutti araaramuu namaan jibbinu. Araara kan jibbu seexana qofa. Garuu waan Oromoon itti dadhabe waan Oromoo Ortodoksii waggaa 17 itti dadhabe kana araaramee akkanumatti araarame hin jiru. Preconditionii lafa jiraachuu qaba. Preconditionii san keessa waan waadaan nu galame muraasni isaanii jira baay'ee. Fakkeenyaaf maal jedhanii koree mana lubummaa Oromiyaa amma jiruu fi yookaan warreen ajandaa kana gaggeessanii fi warreen ajandaa kana warreen dhibantu ture. Oromiyaa keessatti akka beekamu keessa'u maqaa dha'uun hoo barbaachise
Ajandaan mana lubummaa Oromiyaa ajandaa miti jechuudhaan Abul Heenok faan Abul Naatnaa'el faan mormaa ture. So garii lama kanaan gidduu warra manni lubummaa Oromiyaa haa geggeeffamu jedhuu fi warri manni lubummaa Oromiyaa haa fedhu kana gidduu xaraara hin finnaa jedhan. Seminaarii haga gadiitti gadi buuneetti mariisisnaadha. Tolee jenneen. Kan biraa immoo maal jedhan manni lubummaa Oromiyaa hin hafu lubi bal'a. Manni lubummaa Oromiyaa du'a kiyya irratti hafa. Du'eellee mana lubummaa Oromiyaa galmaanaan gahaadha. Mana lubummaa galmaan gahuu jechuun gaafa kolleejjiin hafuuraa uummata Oromoo Ortodoksiitiif baname. Gaafa Oromoon afaan isaatiin nissaa galuu jalqabe. Gaafa afaan Oromoon luboota isa waa'ee bataskaana isa barsiisan leenjifatee argate. Gaafa Oromoon mana kiristaanaa keessatti bulchiinsa isaa ofii of bulchuu jalqabe. Gaafa kana manni lubummaa Oromiyaa silaa galma ga'e jennee kan yaadu. So ajandaaleen kuni hundi osoo jiranuu osoo isaan eeggatanuu araaramne irraa. Inda'uun jedhan viidiyoo isaa ati ilaaluu dandeessa. Yuutuubii warra OCN irra jira. OCN jechuun Oromiyaa Kilerjii Neetwork miidiyaa isaaniitti irra jira. Gaafa san ibsa kan kennan araaramne jedhanii ibsa kan kennan tokko luba balaayi luba badhaasaa fi Abba Gabramaaram Qomusaa Abba Gabramaaramii araara kan jibbuu seetanidha. Tole jenneen baay'ee. Nuyi akka itti yaadnu akka amantaa tokkotti kan yaadnu qeesiin abbootiin koophii yookaan akililii uffatan hin soban jennee yaadnu. Araaramne irraa ajandaan mana lubummaa Oromiyaa hin hafu galmaan keenya haga dhumaatti. Achuma immoo warri mana lubummaa Oromiyaa mormaa ture maal jedhan? Kazii baalaa jedhan abbaynee kaasee fa'aa hin deeggaree yaada. Mana lubummaa Oromiyaa wanti jedhamu kun du'eera awwaalameera ajandaa isaa kufeera jedhan. So gidduutti namoonni akkanaa ajandaa kana gaggeessaa ture confused ta'a. Qeessota abbootii keenya nun gananii because waggoota lamaaf wajjin qabsaa turre waan ta'eef nun ganan jennee waan yaadneef ijuma shakkiitti ilaalaa turre jechuudha. So deemsi waggaa 3 darban keessa ture haga tokko gaarii ture uummanni nu gargaaraa ture erga bara darbe Oktooberiitii jalqabee jechuudha. Onkololeessaa jalqabee haga har'aatti garuu ajandaa mana lubummaa Oromiyaa wantoonni haa hojjetaman jirti akkaayyuun hojjetaman. Akka preconditionii mana lubummaa Oromiyaatti namoota 4 aangoo kennanii jedhan. Ajandaa mana lubummaa Oromiyaa aangoo kan turre akkuma isaaniitti lubi balaa himaa ba'an. Aangoon barbaadu aangoo miti. Uummanni kun haa baratu jedhan. Garuu gaafa namoonni afran kun argatanii waggaa tokkicha kana keessatti ajandaa mana lubummaa waan hin hojjetama jedhan. Baay'eewwan waa 10 ol si ibsuu hin danda'a hin hojjetama jedhamee kan lafa kaa'a. Takkaayyuun hojjetamin haga irraatti geenye jechuudha waan hagammaa jiru si kaasa. Mee ibsa ji'a gurraandhalaa keessa bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatitti bahee akkasumatti ammoo murtee Senedoosiin baase jedhame wal qabateetiin ibsa lama gargar bahe tokko haa kaasu. Ibsa kanallee dhaalina. Ibsi kun ibsa tokko garuma mana lubummaa Ortodoksii Itoophiyaatiin bahee ibsi tokko gama koree mana lubummaa naannoo Oromiyaatiin bahe. Sinodosiin ji'a gurraandhalaa bara 2013 keessaa erga wal gahee booda jedhan luba Balaa Makonnin fa'aa ibsa kennanii dhimmoota sinodosiin murteessee dhaabatanii ibsi isaan kennan dhimmi koree mana lubummaa naannoo Oromiyaa koree hojjetamaa ture akka itti fufu namoonni biraas kanneen Oromoo hin taane koree kanatti dabalamanii akka koree ta'aniitiin galma gahiinsa isaatiif waliin hojjetan murteeffameera kan jedhu qabxii tokko ture. Walitti qabaan koree kanaa qees Balaa akka ta'anii fi akka itti fufan itti aanaa walitti qabaa kan ta'an ammoo mana lubummaa Ortodoksii Itoophiyaa keessaa liqaawuntii walitti qabaa kan namni ta'an liqaawuntii sabsaabii kan jedhaman jechaadha kan mana lubummaa Itoophiyaa itti aanaa walitti qabaa koree kanaa akka ta'an. Gama biraatiin miseensonni koree kanaa qajeelcha seeraa irraa akkasumatti ammoo lallaba wangeelaa irraa qajeelcha bulchiinsaa irraa walitti dhufanii qorannaa taasisanii qorannaa kana sinodosiidhaaf akka dhiyeessan. Qorannaan kunillee barbaachisummaa mana lubummaa naannoo Oromiyaa rakkoo hawaasni afaan isaatiin gaabbii galuu dadhabuu afaan isaatiin wangeela barachuu dadhabuu ture kana maali hammam tokko gadi fagoodha kan jedhu hamma gandaatitti hamma aaxiraa basaskaanaatti gadi bu'aniitiin hawaasallee dubbisuudhaan abbootii amantaallee dubbisuudhaan qorannaan kun walitti qindaa'ee akka dhufu yaa'ii waliigalaa sadarkaa biyyaalessaatti taasifamee abbootii gidduutti wal mufiin jiru araarri akka dhufu yaa'iin kun ammoo hamma naannoo Oromiyaa aanaaleedhaa fi
bataskaanaalee hamma aaxibaatti gadi bu'amee yaa'iin waliigalaa kun taasifamee abbootii gidduutti illee araarri akka dhufu kanatu murteeffame kan jedhu luba balaayifaa ibsaa gabbahaniitiin hin kennan. Yeroo kanatti immoo ibsi gama biraa gama bataskaanaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaatiin barreeffamaan bahe. Ibsi yeroo san barreeffamaan bahe immoo faallaa kanaatu. Keessaa qabxiileen achi keessatti kaa'aatiin hin turan. Amma booda maqaan mana lubummaa naannoo Oromiyaa jedhamu hin jiru. Koreen maqaa kanaan socho'ullee dhaabbatee jira. Koreen kuni dhufee asitti aangoon akka kennamuuf murtaa'eera jedha. Inni gama biraa televezyiinii mana lubummaa naannoo Oromiyaa jedhamu akka mana lubummaa naannoo Oromiyaatitti kophaatti socho'a osoo hin taane dhufee bataskaana Tawaahidoo Itoophiyaa jalatti galee achi jalatti bulfama kan jedhuu fi qabxiilee gama biroo waan amma asitti haasa'ame kanaan kan wal faalleessantu ba'e. Maali wanni san ka'uume jalqabumayyuu akkamitti erga mari'atame ibsi garaagaraa lama bahuu hin danda'ame. Gaafii gaariidha. Wanni kun wanta nullee bitaa nu galee beektaa. Waan dabi mana lubummaa Oromiyaa kuffisu kan jalqabasiiti. Jalqabuma kan ka'u jechuudha. Mana lubummaa Oromiyaa akka lubii walaa nutti manitti araara jalqabneedha. Araara kan jalqaban kan wajjinii jennee gaafa gaafanne namicha Baayyaa Bilmulaatii jedhamu wootu jira. So namicha sanii namicha gaariidha. Isa wajjin araara jalqabneedha. Araara jalqabu qofa osoo hin taane maal kun jechaa baasite lubii balaa. Baasota mana san keessa jiran hedduu isaanii qabadheera. Kana booda na harkaan ba'anii osoo dhaqee ajandaa kan nan xumuraa jechaa turan baay'ee. Tole jennee so namoonni korii araaraa jedhaman namoonni listii isaanii baay'ee listii isaanii nan qaba yoo si dubbisuu barbaachise. Haa ta'u haa kaasu gaariidha. Maqaa isaanii guutuu akkasumatti gahee isaanii wajjin warra koree san beekturraa nu kaasuu dandeetta Mariid. Baay'ee isaanii warra araara kana keessa jiran namoota baay'ee isaanii waan ani hin beeknefi ani as garan dhufa waan ta'eef araaramni gaaf jedhan walitti waan fidaniif ani hin beekne jalqaba irratti Liqaayilaat Qees Balaa Mokonnon hin jiru. Maggaa Bisraat Izraa Laggasee kan jedhamu jira. Liqalitti bu'aa Shimallis Charinne ta'uuni liqa Siyyomaan Lissaan Warqi Wandee Barsiisaa Tsaggaa Waldatinsaa'ee Abbaa Gabramaaram Nagaasaa Luba Abiyyi Zallaqee Dr. Biraanuu Asaffaa Barsiisaa Taadiyoos Shifarraaw Barsiisaa Waasiiwwan Amanuu Daaqon Ijaaraa Girmaa Daaqon Geeta Masaay Tonkoluu Barsiisaa Geeta Masaay fi Qeessis Badhaasaa Tulaati. Amma namoota kanaaf Sinodoosiin warra araara keessa jiran jedheetu xaalayaatti barreesse. Garuu koree araara jedhama salliin gochaa kan ture nama Baayyaa Bilmulaatii jedhamu akka ta'e Qeessi Balaa natti himanii turan bara sanii. So walumaa galatti araara san keessatti maal irratti araaramtanii jennee gaafannaan tokkoffaa mana lubummaa Oromiyaa haga dhumaatti babal'isnee itti deemnadha. Mana lubummaa Oromiyaa kana bal'isnee yoo itti deemnu mana lubummaa waliigalaa jalatti caasaa cimaa Oromiyaa keessa rakkoo addaatu jira waan ta'eef rakkoo addaa Oromiyaa keessa jiru keessa Ortodoksii keessatti jiru kana kan furuu danda'u ijaarre kan jedhudha. Lammaffaa immoo OCN wal dabalatee miidiyaa Oromiyaa Kilerjii Neetworkii jedhamu kana wal qabatee miidiyaa kanaaf immoo baajanni ramadama. Kana booda nuun jedhama. Baajanni nuu ramadama. Waan barbaanne hojjechuu dandeenya. Lammaffaa miidiyaan keenya hin cima. Namoota hin qacarranna. Istuudiyoo hin arganna. Sirriitti cimsinee itti deeman nuun jedhani. Kan biraa immoo ajandaan mana lubummaa Oromiyaa kun haga dhumaatti babal'atee haga gadiitti babal'atee itti deemaa jira. Kanuma immoo ibsa isaan kan baasan akkuma ati natti himte kana ajandaan mana lubummaa Oromiyaa hin kufne haga dhumaatti itti deemna. Araarriin godhamaa Phaaphaasota keessatti Oromiyaa keessa jiran wajjin wal ta'uudhaan caasaa ijaarree rakkoo mana kiristaanaa keessa jiru bu'uurarraa furra kan jedhu kan nutti himan. Ibsas kan baasan kanuma miidiyaa irrattis barreeffamaanis kan baasan kanuma. Lammaffaa miidiyaan kunis cimee itti fufaa kan jedhamu. Gara gama saniitiin immoo maaltu ba'e seete gaafas maaltu ba'aa kana booda mana lubummaa Oromiyaa kan jedhamu hin jiru. Chaappaanis hin jiru. Miidiyaan OCN jedhamus nutti gala. Miidiyaan OCN jedhamus nuuf kennama. Hojjettoonnis nuuf kennamaa kan jedhudha. Kana jechuun maal jechuudha? Beezikaalii sochiin mana lubummaa Oromiyaa bu'uurarraa kufeera hin jirtanii. Kana booda akka barbaannetti isin sochoosuu dandeenya. Waan nu isin hin jennu qofa gochuu dandeessanii waan jedhu.
So asitti kufee jechuudha manni lammummaa Oromiyaa. Odoo walii galanii jiru ta'ee baji. Osoo uummata kanaa yaadanii walii galanii jiru ta'ee manni lammummaa Oromiyaa itti hafuufu kan jedhu ibsa wal fakkaataa kan Qees Balaa yeroo yeroodhaan as ba'anii nuuf kakkatan kan nu himu. Amma deeggada nu abbootirraa rakkoo hin qabnu baay'isaan kabajnaa abbootii keenya nu barsiisanii Oromoon na amanuu qabaadhan. Oromoon manni lammummaa Oromiyaa osoo hin jiraatin waggaa tokko achi ta'an kitaabni qulqulluu afaan Oromoo osoo tiraansileet ta'ee hin ba'in afaan Oromootti jijjiiramee osoo hin ba'in qiddaaseen afaan Oromoo osoo hin jalqabamin Finfinnee keessatti galma takkitti itti waaqeffatu itti faarfatu osoo hin argatin Finfinnee qofaa miti baay'ee as Adaamarratti bakka itti waaqeffatu bataskaana tokkotti dhaqee kiristinnaa kaafatu bataskaana tokkotti dhaqee cidha gaggeeffatu osoo hin qabaatin rakkoon Oromoo baay'ee mana lammummaa Oromiyaa qofaa miti rakkoon keenya bakka itti waaqeffannu dhabne baay'ee afaan keenyaan. Galmatti gatteenyetu waa'ee waaqatti barannu dhabne baay'ee kitaabarraa barannu dhabne baay'ee barsiisota nu barsiisan nama so rakkoon kun hin furamne jechuudha so mana lammummaa Oromiyaa sochiin jedhame suni beezikaalii akka inni itti ilaalaa jiru aangoo namoota afurii saniin jijjiirame aangoo namoota afurii saniin jijjiirame jechuudha nama afur qofa osoo hin taane achi keessaa barsiisaa Taadiyoos kan jedhamanis booda aangoo argataniiru so aangoo nama shaniitiin jijjiirameera jechuudha. Lubi Balaay itti gaafatamaa ittaanatti gaafatamaa mana lammummaa waliigalaa ta'aniiru qomus Abbaa Gabra Maaramis aangoo wayii argataniiru Lubi Badhaasas aangoo wayii argataniiru Qeessa Biyyis aangoo wayii argataniiru namicha masiin jedhes barsiisaa Taadiyoos aangoo wayii argatanii jiru. So ajandaan isin faan irratti dadhabaa turtan baay'ee ajandaa uummanni keenya baay'ee haqa biyya alaatiitti irratti dadhabaa turan miidiyaa OCN jedhamu kana baay'ee kan nu dhaabe Oromoodha. Oromoon nu dhaba baay'ee. Silaa odoo akka amantaa dorgomniiti koota gara keenyatti mana sadhiisaa dhaabee Oromoon lakki akkas nuun hin jedhe achumatti ortodoksii keessatti cimaa afaan keessanii baradhaa siin gargaaraa mana sinii ijaarraa yoo barattan tokkuma nuun jedheetu Oromoon miidiyaa kana nu ijaara. Miidiyaa kana qofaa miti mana istuudiyoo kan nu kennu Oromoodha baay'ee. So haga ta'e waan Oromoon ilaa Oromoon ajandaa kana hunda duuba baay'ee humna isaatiin yeroo isaatiin maallaqa isaatiin miidiyaa sagantaa nuuf kennuudhaan ufaan dadhabee jiru. Baay'een galateeffata personal. So ajandaa saba kana ajandaa Oromoo Ortodoksootaa pilaas ajandaa Oromoo guutuu kan ta'e kan. Ani Oromoon akka garaadha wal jaalatu gaafa san bare. Odoo gara biraa ta'e yoo mana san dhiiste maal goota achi kun nu bira jedhama. Akkas hin jedhe achumatti waaqeffadhaa nu obboleeyyiidha jedhan. So ajandaan kun hin kufee jechuudha. Mana lammummaa Oromiyaa keessa nami galee nami aangoo ittaanatti gaafatamaa qabu waan baay'ee hojjechuu danda'a. Oduma ta'e aangoo isaan argatan kanaanuu waan baay'ee fiduu danda'u ture oduma ajandumti mana lammummaa kunuu hin ka'in. Garuu hojjetamne waggaa kana. Phaaphaasonni dheengaddaa mana lammummaa nu mormaa turan. Phaaphaasomti mana lammummaa Oromiyaa hin barbaachisu isaan bataskaana keessaa ba'uu qaban nuun jedhan kun immoo asuma deebi'anii uummata Oromoo arrabsan. Nami irreecha kabaju nama duubatti waggaa 1000 duubatti deebi'ee jedha. Oromoon irreecha kabaju akka waada Oromoon seexana kabaju seexana amanuutti nu arrabsan. Abbootiin isaa wajjin araaramni nuun jedha sun. So araarri mana lammummaa Oromiyaa jedhame sun already hin jiru kufeera baay'ee. Yookaan faayidaa wayiitiin jijjiirratanii. Amma wanni naa galuu dide ibsi gabbahameetiniin Qees Balaa ifaa kennaatiniin turan manni lubummaa akka itti fufu keessaawuu qorannaa jabaadhaan caasaansaa akka ijaaramu hayyamamuudha. Eessatti bade maaltu isaan danqinaaniin immoo gabba'anii dubbachuu didan waggaa guutuu jettee yaadda. Maal mul'ata? Tole amma ajandaa kanarratti wanti jedhame ibsas gaafa kennanii qorannaan haa godhamu koree gama lamaatirraa ba'ee koree mana lammummaa Oromiyaatirraa namoonni murtaa'e ba'anii koree mana sanirraas warreen morman keessas namoonni ba'anii qorannoon gaggeeffamee manni lammummaa Oromiyaa yaa hundaa'uu jedhe tolee jennee yeroo yeroodhaan hin bilbila Qees Balaa itti maal irraan geessan jennaan booda bilbila nuu kaasuu didan baay'ee maqaa namaa komachuuf osoo hin taane kun ajandaa uummataa waan ta'eef uummanni akkuma beekuuf qofa rakkoo nama dhuunfaan qabu. So haa qoratamuu haa hojjetamuu wanni nu jennee isaan gaafanne suni dhumarratti hin bahee gara jibbaatti jijjiirra hin hojjetamne homtu.
namoonni qorannoo hin gaggeeffama jedhanis baay'ee an personally qorannoo kana keessatti sin gargaara. Because hojiin kiyya qorannoodhaan wal qabatee jira waan ta'eef sin gargaaruu hin danda'a. Achi keessa hun gale gaariidha jedheeni tan ture. Nan gashin nagalchuu qofa osoo hin taane namoonni hin qorataman jedha sun baay'ee gaafa nami wayii dhimma kan ajandaa godhe qofaadha miidiyaa irratti dhufanii kan eenyu jedhan. Amma dheengadduma akka waan manni dhugummaa Oromiyaa hojjetamaa jirutti akka hojii guddaa irra jiranitti akka baay'ee dadhabaniitti kan asbaanii nutti himaa turan. So maaltu jira seeta akka itti naa galu ani hin dandeenyu jedhanii uummata kanatti asbaanii himan ispoot baay'ee. Uummanni kun tokko nama danda'u hin qaba uummata guddaadha. Namoota baay'ee jira waan kana itti darbee hojjechuu kan danda'u. Akkanumatti immoo konfiis goona yookaan immoo yeroo muraasa yeroo bitannaa kan jedhamu soo ta'e yaa amma garasitti deemaa jira jechuudha. Because guyyuma guyyaan gabba'anii miidiyaa irratti lakkii ajandaan kun hin kufne jira kan jedhan yoo ta'e tokkoffaa qorannoon hin qoramu. Qorannoo sun hin qoratama kan jedhame ji'a ja'a gidduutti ji'a darbeera ji'a ja'a gidduutti miti bara eengadda sinodoosiin walgahii taa'ee qulqulluu sinodoosiin ajandaan taa'anii manni dhugummaa Oromiyaa waa'een OCN waa'een miidiyaa sagantaa hafuura afaan Oromoo Ortodoksii ajandaan taa'an akka ajandaatti kennamee ajandaan taa'an ajandaa 20 ture si erguu hin danda'a. Haa irratti haa mari'atamu kan jedhamu tokko waa'ee mana dhugummaa Oromiyaati. Dhimmi kun xumuramuu qaba. Araarri jedhames hin geggeeffamne baay'ee. Deeggartoota gidduu warreen morma gidduu haga gadiitti haga atibaa beeta kiristaanti mariin hin geggeeffama jedhame. Finfinnee irratti seminaara geggeessina jedhame tokko hin godhamne. Baajanni ramadamee qorannoo godhame kan jedhu baajanni hin jiru baay'ee. Baajanni hin ramadame. Kolleejjii hafuuraallee hin ijaarame jedhamee ture. Kolleejjiin hafuuraa hin ijaarama jedhame hin ijaarame. Maal keessa ijaarama baajanni qorannoo baay'ee qorannoo qorachuudha birri baay'ee sin gaafata. Tarii nama shan yookaan nama ja'a ramaddeet aga gadiitti buustee qorattee abbootaaf dhiyeesse. Baajata guddaan gaafata. Baajanni hin ramadamne. Namoonni qoratame nutti hin himamne baay'ee. Akka qoratullee nutti hin himamne bara. Amma hojii koo kan hojjenne tokkoffaa koruma kanatu hin hojjenne bakka. Koreen erga aangoo argatee adda faffaca'e. Marid koree reefu maqaa naa kaaste keessaa namni maqaa isaanii hin dhagahin garuu kan ibsa san irratti duraan argeetiin ture tokko Dr. Birhaana Masqal Xannaa Zamanfas. Koree makana keessa jiru moo koree jaarsotaa koree gara biraati koreen sun? Birhaana Masqal baay'ee amma wanni tokko maaltu jira jeete koree san keessa kan filus kan baasus hedduu isaanii nama balaa. Koree ta'uu fi dhiisuu isaaniillee kan beeku nama balaa. Because namoonni baay'een koree ta'anii argita yeroo tokko immoo keessaa baaniiti argita. Fakkeenyaaf barsiisa Haayila Mikaa'el koree turan. Korummaa isaanii keessaa kan isaan baasan luba balaa. So koree akka ta'eef hin taane bal'inaan kan beeku luba balaa jechuudha. Garuu araara sanirratti jaarsoleedha akka jaarsaatti akka hirmaataa ture odeeffannoo nan qaba. Birhaana Masqal Xannaa koree ta'uu qofa osoo hin taane ajandaa kana haga tokko keessawuu tajaajila afaan Oromoo kanarratti nu gargaaraa turan baroota darban keessa hin turanii garuu homaa hin hojjenne jechuudha akka koreetti. Keessaa hoomee yoo xiqqaate garana dhufuun isaaniitu fala tokko ture haa jennu. Yoo xiqqaate badhee taa'anii abbootii gidduutti garaagarummaan uumamaa amantoota gidduutti afaan faajjiin uumamaa tururraa hooggantoonni koree mana lubummaa naannoo Oromiyaa kuni gama mana lubummaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti dhufanii tajaajiluun isaanii gaariidha haa jennu. Maaliif namni yoo aangoo qabate waa jijjiira. Hojiilee hojjetamuu qabaatan keessaa yaada muraasa haa kaasu. Akka an beekutti hoteela Ililliitti waggaa 6 dura eebbifame. Qiddaaseen afaan Oromooti. Yoo dogoggoruu baate akkanumaami? Amma tajaajilamutti jira naannoo Oromiyaa keessatti qiddaaseen afaan Oromoo jira. Waggaa 6 moo 7 dura mana hoteela Ililliititti eebbifamee irratti argamee jira yaadadha. Maalirra jira? San dura gara tajaajila afaan Oromoo kanatti siifan dhufa. Gaafni mana lubummaa Oromiyaa kuni abbootiin Phaaphaasootaa luboonni jaarsoleen irratti walii galanii sinodoosiin amanee
qorannoodhaan baajanni isin ramadamee caasansaa ijaarama. Caasansaa ijaaramuu qofa osoo hin taane tajaajilli isaa hin bal'ata kan jedhu qabamuu qaba baay'ee. Beekos uummanni waan isaa waadaa galame qabachuu qaba. Baajanni ramadamee qorannoo godhamee caasaan kun isiniif ijaarama. Irra deddeebi'anii lumi balaa kakkatanii kan nutti himan kanadha. Gara tajaajilaatti osoo deebi'u tajaajiloonni muraasni inishetiivii namoota muraasatiin tajaajilli garaagaraa inuma gaggeeffama. Darbee barsiisonni keenya Oromiyaa keessa jiran dhufanii nu tajaajilu. Waldaalee tokko tokko sin qabna. Waldaa duukaa bu'ootaa kan jedhamu waldaa tajaajiltootaa. Waldaalee muraasni hin jiru. Maabara waldaa tajaajiltootaa dabalatee hin jiru. Gara qiddaasee sanitti waan deebi'u qiddaasee san kan eebbisiise Phaaphaasota baay'ee. Abbootii Phaaphaasota manni amantaa Ortodoksiitti amantee qiddaaseen kun kana booda Oromiyaa keessatti yaa tajaajilu jedhaniiti kan nuuf eebbisan. Yaa eebbifamu malee garuu qiddaasee sun luboonni baratanii daaqonoonni baratanii tajaajilli akka tajaajilamu hin godhamu. Tokko dhaabni bakki itti namni leenji'u bakki itti namni hin jiru bakki itti luboonni leenji'an hin jiran bakki daaqoniin itti leenji'u hin jiru bakki itti ijoolleen itti baratanii guddatan hin jiru. So tajaajilli kun maqumaaf ture jechuudha. Achumatti jalqabee achumatti kufu. Yeroo tokko tokko tajaajiltoonni ofumaan isheetii fudhatanii tajaajiluudhaaf hin deemu. Oromiyaa keessa fakkeenyaaf gara Amboo hin deemu, gara Walisoo hin deemu, gara Adaamaa hin deemu. Adaamallee nu dhorkanii gara Salaal gara Fiichee hin deemu turan. Kadhannoodhaan jechuun achi dhattee iyyuu baay'ee namoonni sun sirraa fudhatan. Maaliif bulchiinsi kun qabamee kan jiru namoota aadaa uummata kanaa hin beekne. Baay'een isaa Oromiyaa keessatti. Afaan Oromootiin qaddasna jennaan maali Phaaphaasiidhaa miti Oromoo daaquna ibaqaa mindee kan jedhe. Maayindi seeti kana jira bar sammuu kanatu jira baay'ee tinkingii kana jira aga gadiitti. Qiddaasee miti bar lallabni nama waan salphaadhaan afaan Oromootti jijjiirtan lallabda. Hin jiru bar magaala as laga xaafuu hin jiru. As sabbata hin jiru. As sululta hin jiru bakka baay'ee. So maal siin jechuufani tajaajilli sun maqaadhaaf ka'e gaafa ajandaan Oromoo tokko Oromoo dhiibbatee ba'e wayisi fuuldura qaba. Araarri kunuyyuu baay'ee kan itti deemame baay'ee isaan akka yaadaa turanitti bataskaanarraa dhiibnee baasnaa hin abaarraa waan jedhu ture. Ajandichi immoo ajandaa uummataa waan ta'eef akka abaaranii baasan dhaga. In fact namoonni hin abaarra jedhame abaaramuu kan qabu silaa biikos namni afaan kiyyaan na barsiisaa jedhe. Namni afaan kiyyaaf gaabbiin gala jedhe namni afaan kiyyaan wangeelan dubbise jedhe kitaabileen dubbise jedhe abaaramee bahaa jedhuuni aga kitaaba qulqulluu beekutti waan dabaate malee hin jiru jechuudha. So qiddaases haa ta'u kolleejjii hafuurawaa kan jedhamu amma tokko lama wantoonni hojjetama jedha. Unallis sii godhe tokkoffaa kolleejjii hafuurawaa afaan Oromoo. Kolleejjii hafuurawaa afaan Oromoo dheengadda bakka biraatti kennanii Oromiyaa keessatti hin kennin. Kolleejjiin hafuurawaa afaan Oromoo asitti Finfinneetti nuu banamee nami keenya taa baratu haaleen jiru jedheetu. Kolleejjiin afaan Oromoo eessatti kenname kan kenname? Warra naannoo kibbaati natti fakkaata. Naannoo kibbaa keessatti kolleejjiin tokko kana dura bakki leenjii gara kolleejjiitti akka guddatu kan jedhu baajanni ramadameefii jira. Garuu Oromiyaa keessatti kun hin kennamne. Hin jiru jechuudha. Lammaffaa dhaabbilee yookaan immoo instituushinii lubootaa fi daaqonoota leenjisu Oromiyaa keessatti. Bataskaana gurguddaa jira baay'ee. Bataskaana gurguddaa maallaqa guddaa qabantu jira amma. Abbaan Taglee hin jira. Adaadii Maaramiin hin jirti. Qullubbii Gabriel bataskaana gurguddaa jira Oromiyaa keessatti. Bakka kanatti dhaabbilee afaan Oromootiin leenjisu haa dhufu. Hin jiru kun. Dhaabbileen kun takkaayyuu hin jiru baay'ee. Sadaffaa irratti namoota afaan Oromootiin baratan nu leenjisaa jennee. Afaan Oromootiin qeessota nu leenjisaa, daaqonoota nu leenjisaa. Leenjiin kun takkaayyuun kennamu. Kennamuu miti kaarikulamiin isaa afaan Oromootiin qophoofu. Afuraffaa irratti afaan Oromootiin kitaaba barreessaa nuu kennaa kitaaba qulqulluu jennee. Namoonni ramadamanii waggaa meeqa basii achi gottotaa turan. Hin jiru afaan Oromootiin kitaabni qulqulluu Ortodoksii Tawaahidoo. Isuma gara biraa fayyadamanii. Isa san immoo fayyadamne maal nuun jedhu seeta. Kun keenyaa miti kan Oromaati. Hin fayyadaminaa nuun jedhu. Uummanni kun barri rakkatee. Sharafaras kitaabileen gara biroo hin jiru kitaabilee hedduun manni kiristaanaa kan itti fayyadamu. Kitaabilee baay'ee jira bataskaana keessa. Kitaabilee kan afaan Oromootiin hojii jijjiiraa ittiin tajaajilamna. Takkaan hojjetamne baay'ee. Inisheetiivii waldaa duuka bu'oota fudhateen kitaabilee muraasa jijjiiree tura.
Kitaabolee saniyyuu meenuu heeyyamaa fudhatama akka qabaatu nu godhaa yoo inni kadhannaadhaan kitaaba tokko kan heeyyaman haga ammaatti kan gara fuulduraan beeku. Kitaabileen nuuf fooyya'e tokkoyyuu hin jiru. Gara biraatitti bataskaana keessatti Oromoon afaan isaatiin barataa hin jiru. Fakkeenyaaf galgala sagantaan afaan Oromoo nu haa kennamu barsiisaa nu ramadaa'ii jennee takka hin ramadamne kun hin jiru. Oromiyaa keessa jechuudha. Kan biraa as Finfinneetti bakka itti lallaban bakka itti wangeela baran yoo danda'ame Finfinnee keessa beekamaadha. Parsantii 30-40 haga parsantii 50 Oromoo ta'uu danda'a. Keessawuu namoonni afaan Oromoo dagatanii ta'uu mala malee. Afaan Oromootiin gita walqixa nu tajaajila. Yoo tajaajilamuu baate bataskaanni Finfinnee keessa jiru bal'aadha. Bakka itti tajaajilamnu nuu kennaa jennee kadhan hin jiru. Barattoota yuunivarsiitii Oromiyaatirraa dhufanii yuunivarsiitiitti baratan. Qaama walitti isaan qabee akka baratan taasisu nuu qabaa'edha. Ijoolleen ofuma isaaniitti inishiyetiivii fudhatanii haga tokko walitti dhufanii baratan malee barattoota kana walitti qabee ijaaree qaamni to'atu baddaadha hin jiru. Baradhaa qofa jedhanii baradhaa jechuun akkuma bakka ijoolleen adda bittinnooftu wayiiti malee qaamni hojjetu hin jiru jechuudha. So waliigala tajaajila hafuurawaa Oromiyaa keessatti hin hojjetamannee yaala. Qiddaaseedhaa qabee haga kitaaba tiraansileet gochuu haga ijoollee barsiisuu haga iddoo itti barachuu argachuu Oromoodha wanti tokko wanti deebiin jiru. Haga yoonatti garuu gaafii ijootu hojjetu. Gaafii ijoo qofaa miti bara. Isaan iyyuu yeroo yeroodhaan kun ta'uu qaba kun sirriidha. Waan hojjennuu qabnu jedhan. Gaafa hojjedhaa inni hin jiru hin hojjetan. Haga yoonatti gaafiin Oromoo Ortodoksii gaafachaa ture waggaa 17 dura isuma duraayyuu baay'ee waan Oromoo Ortodoksii gaafataa ture takkaayyuu osoo hin deebiin har'as dheengadda sinodoosii walgahii taa'ee gaafii Oromoo irra utaalee mana loomaa Oromiyaa kuffisee dheeta yaada personaalii. Ajandaan mana loomaa Oromiyaa kana booda akka sinodoosiitti kufeera. Miidiyaa OCNs baajatarra mannee fi miidiyaan OCNs kana booda kana duras namoota muraasatu ammaan ga'e already miidiyichis kuffisaniiru. Ajandaa keenyas akka isaanitti kuffisanii bira darbaniiru jechuudha. Mee akkuma bu'uura amantaa kiristaanaatti illee lallabni wangeelaa afaanota garaagaraatiin lallabamee bu'uuruma saniin afaan Oromootiinis Oromoon barachuu qaba kan jedhameetiin gaafatamaatiin ture. Akkuma amantoota biraallee yoo ilaallee amantaa Pirootestaantii afaan kamiinuu biyyuma keenya san keessatti yoo xiqqaate afaan 80 jechuun danda'amu hin lallabamaa wangeelli hin dhaga'amaa faarfannaan hin jira. Amantaa Muslimaa illee yoo fudhatte ka Oromoos, ka Silxees, ka Guraagees, ka Amaaraas hunduu afaan isaatiin lallabeetiniin walitti himaa wal gorsaa. Mana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti afaan Oromootiin barachuun maaliif sodaa ta'e? Maal baqatu? Maal sodaatu? Mana kiristaanaa Ortodoksii keessatti bataskaanni kan barsiistu dhalli hunduu namni hunduu dhalli namaa hunduu afaan isaatiin akka baratudha. Kun immoo lafaa kaa'ameetii miti. Kitaabni qulqulluun gara addunyaa deematoo nama hundumaayyuu barsiisatu ijoollee Waaqayyo godhaa jedhee tajaajila. Kana qofa osoo hin taane duuka bu'oonni Waaqayyo gaafa hojii jalqaban kennaan jalqaba Rabbi kenneef afaani. Afaan 72 akka dubbatan taasisa. Beezikaalii manni kiristaanaa yookaan immoo barnoonni ishii kitaabni qulqulluun rakkoo hin qabu jechuudha. Rakkoo kan ta'e afaan Oromoo maaliif sodaatame mana san keessatti kan jettu bataskaanni egaa waggaa 800 as siyaasa saba biraatiif qabamte. So iddootti siyaasa itti mari'atan iddootti siyaasa raawwatan ture jechuudha. San keessatti seenaa Oromoo bakkisee jalqabaatiif itti barreeffame manuma kana keessatti. Mana kana keessa barreeffamee dhufe jechuudha. Namoota daboo amantaan qabne namoota abbaa baree fudhachuu dandeessa. Laqaa asbee fudhachuu dandeessa. Laqaa taglee nama jedhamu fudhachuu dandeessa. Baay'ee isaanii namoota bataskaana keessa ba'anii Oromoo irraa namummaa isaa gabbuusanii Oromoo arrabsaniidha jechuudha. Mandhee isaanii achi keessa ture. Too mandhee siyaasaa yookaan immoo bakka siyaasa gaggeeffatan taate namoota siyaasatu gaggeesse. Siyaasa gaggeessuu qofaa miti. Bara 1950 boodam isuma duraayyuu mana kiristaanaa kana kan gaggeessaa ture mootummaa ture. So harka mootummaa ture mootummaan akka barbaaddu ture jechuudha. Oromoon akka achi keessatti hin baranne kan godhame waan mootummaan yeroo sanii qa'ee haga ammaa jirutti jechuudha. Mootummaa keessattuu
haga Haayila Sillaasee jirutti Oromoo fi Oromummaan afaan Oromootiin yoo baratan afaan Oromoo katamaaree yaa'u yaadla qalli kanaalee dhuunfaa jira. So Oromoon mana kiristaanaa keessattis yoo barate nurra garaagaraa batiskaan nurraa fudhata bakka itti qacaramnu hin qabnu bakka siyaasa keenya hojjetannu hin qabnu bakka itti maayindii Oromoo qabannee tooyi akka nuu bitaman goonu hin qabnu ajandaa jedhamu jedhurraa haga yoonatti kan fakkeenyaaf gadda aangawaan bardarbe jechuudha aangawaan mootummaa amma kana Daani'el Kibret nama jedhamu beektata. Daani'el Kibret ajandaan kun akka kufuuf አስፈላጊ ከሆነ በልብ መቅጠም አለብን ሄደ በደረት ለጴዳኒ ገጠሙ ቀምነ ጀቹኒ ነሞኒ ኩን ቶታሊ ዮከን አይደመን ዮከን ሃድዋን ዮከን አጀፈመን አከተስተው አጀዳ ምን ነው ኦሮሚያ ኩን ሃበዱ መሌ ዋንጀዱ ዳበይ ሶ ማልሲን ጀቹ ፈድ ነሞኒ ማነ ክርስቲያና ኬሰ ጅረን ስቲል በርሲሶታ አመንታ ተዳማኒ ወር ማነሰን ኬሰት ጃላተመን ባይንሳኒ ኦሮሞን ጃላተን ኦሮሞን አፋሳት ነከበረትን ጃላተን wanti isaan mana san keessatti godhatan wangeela barsiisuu wangeela lallabuu qofa osoo hin taane jibba waan baay'ee jira waan asirratti hin kaasne akka isaan yoo amma deebisee waan isaan nuun jedhan san jedhe tarii ofiis nan arrabsaa saba kanas nan arrabsaa dheete malee waan hamaatu gaggeeffama so mandhee siyaasaa mandhee daldalaa taate bakka itti aangoo wal hiran taate so kanarraa kan ka'e sanarraa kan ka'edha rakkoo walxaxaa manni amantaa siyaasa jalaa ba'uu dadhabu yookaan immoo siyaasan dhamteetu haga yoonatti turteedha paappaasiin kan shoomamu mootummaadhaan ture liid kan godhu warra mootii ture waa mootiin barbaadu yookaan immoo waan sirni sun barbaadu kan gaggeeffamee ture so kanaaf jedhameeti kan gaggeeffame keessattuu immoo seenuma kanaanu argitee ta'uu ta'e bara 18 jaarraa 19ffaa keessa jechuudha. Amantaan kun beezikaalii Oromiyaa kan dhufe dur. Amantaa Ortodoksii kan fudhate uummata jara warra kaabaa dura gara lixaa kan warra jirudha. Seenaan akka dhufeenutti fakkeenyaaf namni jalqaba Ortodoksii ta'e nama Baakos jedhamu. Nama Baakos kun Oromoodha. Si'a duraatiif Israa'el yookaan Yerusaalem deemee nama cuuphan kun Oromoodha. Namoonni baay'een isaanii Oromoodha. Garuu isaan kan hin jaallatan. Kanallee himatuun fedhan. Nuti bataskaana ijaare, nuti amantii isaan barsiise, nuti uffannaa isaan barsiise warra jedhamee hin qabamtee bataskaana. Keessattuu erga dhimmi araara jedhame kun dhufe booda wantoonni jedhaman ta'uu dhabuun araarri sadarkaa hanga gadiititti gabbu'uu dhabuun gama bataskaanota aanaalee gama axbiyaa gadiititti illee walgaarreeffannaan amantoota gidduutti uumameetiin jira. Araarri sun hin uumamne hin buune waan ta'eef hanga bira darbeetiin tajaajiltoonni afaan Oromootiin tajaajilan ajjeefamuu sabbata irratti ga'eetiin jira. Wanni kana jedhamee haqni nama saniillee dubbatame hin jiru. Dhimmi kun ammallee akkuma golgolaa'etti hariiroon caalayyuu hammaataatiin dhufe. Maaltu fala? Oromoon maal gochuudha qabaata? Maali wanni akka nama dhiheennaan waan kana hordofuutti ta'uu qabu jettee akka falaatitti tikeettu gama goolabaatitti jechuudha. Galatoomii gaafii baay'ee murteessaa ta'e na gaafatte amma Oromoon Ortodoksii wangeela barachuun nama kadhachuun qabu. Saba biraatirraa heeyyama gaafachuun qabu. Wangeelan baradhaa afaan kiyyaanan baradhaa kitaaba qulqulluu afaan Oromoon na barbaachisa. Qiddaasee afaan Oromoon na barbaachisa. Kadhannoo gara biraa kitaabolee gara biraa afaan Oromoon na barbaachisa. Jedhee kana booda gaafachuun qabu. Tokko ofii isaatiif kitaabolee jijjiiramanis ofumaa jijjiirrachuu qaba. Hojiilee hojjetamanis ofumaa fudhatee itti deemuu qaba. Gara mana loomaa Oromiyaa ammaati wal qabatee garuu wanti jiru maal seete? Wanti konveenshinii guddaa uume baay'ee Koreen ajandaan mana loomaa Oromiyaa ammayyuu jiraadha. Itti hojjennaa siin jedha. Asbaanii wanti balaa hin jedhan hin kufnee nuun jedha. Ajandichi kufuusaa immoo dheengadda sinodoosiin ajandaa godhee dhiisuusaa ajandaa osoo hin godhin hambisuusaa murtee keessas hin jiru marii keessas hin jiru ajandichi. So kufeera kanaa ol garamitti nu sobdanii jedha uummanni. Ajandichi kufeera. Ajandaa kanarratti amantoota gidduutti
walitti gaarreffannaa walitti bufannaa ture. Namitti hidhamee jira bara. Namatti lubbuu dhabee jira bara ammoo. Amma luba Phexros fa'aa yaadattaame. Lubi Phexros waan afaan Oromootiin tajaajileef kan isaan galaafatamu. Kanammoo barreeffama waajjira poolisii naannoo saniitti kennatee jira ofiisaatti. Anaddaa san sila haga dhumaatti foloo godhee hordofee kan xumuruu qabu ture warreen koree mana loomaa Oromiyaatu ofiin jedhasan ture. Waan tokko hojjetamne dhiigni nama kanaa nutti bu'aa kana qofaa miti. Namoota baay'eetu bakka baay'eetti reebamu. Namoota baay'eetu bakka baay'ee erga mana loomaa araaramnedhanii koree yookaan immoo gaggeessitoota mana loomaa warreen jedhamaa ture hundi isaanii ari'amaniiru bara. Qeesiin ari'amee luboonni ari'amaniiru daaqonoonni ari'amaniiru kun sirumaayyuu sin ortodoksii miti jedhamanii too gara amantaa biraatti yookaan immoo sin mandinoo mana haqaanii taatanii ittudhanii xaalayaan irratti barreeffameera bara. Gatii guddaatu itti kaffalame baay'ee akka isaan namni afran kun aangoo argatan kan osoo hin taane nama baay'eetu itti hidhame nama baay'eetu itti rakkate nama baay'eetu maatii isaanii itti bittinnaan. So ajandaa baay'ee Oromoon itti sakrifaayi godhe. Kana booda maal gochuu qaba? Ani yoo haala gaarummaan kan laalan ta'e gadi ba'anii koreen kun hin dandeenye. Kana booda nu dadhabne irraa nu aangoo nuu kenname kana fayyadamnee jiruu keenya sammaatii keenyas jijjiiruu barbaanna. Kana booda Oromoon nu dhiisuu qaba. Ajandaa kan namni bira haa geggeessuu jedhanii yoo nutti himan gaariidha jedhee tafadha. Kun waan gaarii. Namni dadhaba amala namaati waan ta'eef hoo dadhaban nutti haa himatan. Kan lammaffaa garuu ammas Oromoon abdii kutachuu qabudha. Afaan isaatiin barachuudhaaf heeyyama nama biraa gaafachuu qabu. Mana kiristaanaatti tajaajilamuudhaaf heeyyama nama biraa gaafachuu qabu. Mana isaa kiristaanaa isaa keessatti eenyummaa isaa ibsachuudhaaf heeyyama nama biraa gaafachuu qabu. Tokko namoota Oromoo arrabsan kana namoonni seenaa barreessanii viidiyoodhaan lafa kaa'achaa jirra. Hin keenya. Lammaffaa garuu bakka jiranitti Oromoon aanaalee irra jiran irratti, atbiyaa irra jiran irratti bakka jiran hundumatti hundi isaanii quba wal qabatanii ofii of ijaaruu qabu. Ofii of ijaaranii gaafi isaanii dhiyeeffachaa deemuu qabu. Lammaffaa immoo akkuma walii galaattu koree nama jiru already dadhabeera. Deebiin deebisu waan ta'eef koree namoonni ajandaa kana fuulduratti dhiibna jedhan walitti dhufanii koree ijaarratanii itti deemuu qabu. Mana lubummaa Oromiyaa heeyyamsiisuudhaaf yookaan immoo gaafachuudhaaf heeyyama Phaaphaasii kamii heeyyama Paatriyaarkii kamii waan gaafatu miti. Beekuu bara ajandaa keessan koo sirriidha jedhan. So ajandaa sinodoosii sirriidha jedhe kan akkamiin kuffistaan koree gaafatu. Koree cimaa ta'e ijaarrachuu qabna jechuudha. Kan biraamoo ajandaan kun ajandaa saba Oromoo waan ta'eef Oromoon kamuu wal gaafataa deemuu qaba. Eessarraan geessan jechuu qabu. Sidis warri miidiyaa baay'ee. Fakkeenyaatti baay'ee itti dadhabdu. Tarii kaasuu dhiisuu danda'u ta'a bilbila. Namoonni biraa namoonni irratti dadhaban hin jiru ajandaa kanarratti. Dargaggoota baay'ee jiru. Luboota baay'ee jiru. Maalirraan geechan jedhamee wal gaafatamaa deemuu qaba. Because ajandaan tokko haguma dheerataa deema amma akka itti yaadaa jiru. Ajandaa kan haguma isaa dheerachaa deemu Oromoo hunduu irraanfachaa deema. Waan jedhutu jira. So ajandaan kun akka hin irraanfatamneef akka hin kufneef isin warri miidiyaa namoonni barreessan hundumtuuyyuu maalirraan gahamee eessan jirtan maal rakkattan maal sin gargaaronnee wal gaafachaa deemuu qaba. Hunda caalaa garuu Oromoon bataskaana isaa keessatti waaqeffatuudhaaf afaan Oromootiin tajaajilamuudhaaf kadhachuun qaba dheetanaan personally kadhachuun qaba. Galee of tajaajiluu qaba. Galee eenyuchuu qaba. Mana isaatti wal barsiisuu qaba. So bakka jiranitti waldaaleedhaan ijaaramu koreen ijaaramu kanatti dabalamanii tooyi yoo kan ijaaramu ta'e qaamni ijaaru hoo jiraate. In fact hin jiraate waan hin jaadu. Korii kana wal gargaaranii fuulduratti itti deemuu qabu. Itti deemuu qabnaa jechuudha. Hunda caalaa Oromoon Ortodoksii abdii kutuun qabu. In fact kitaabni qulqulluunis Kiristaan abdiin kutan. Abdiin kun ammaayyuu manni lubummaa Oromiyaa har'a yoo kufeera ta'e boruu hin dhufa. So namoonni biroo namoonni dhimmi kun isin ilaallatu nama baay'eetu bilbilaanis na gaafata na barreessas waan ta'eef asitti. Namoonni kun boruus wanna kana waan galmaan geenyuuf waa'ee mana lubummaa Oromiyaa dubbadhaa. Waa'ee mana lubummaa Oromiyaatiif jecha of ijaara. Waa'ee mana lubummaa Oromiyaatiif jecha bakka jirtanitti wal gaafadhaa. Callistanii mantaa'ina. Yoo teenye kan boonyu ta'e kadhannaadhaan yeroo hundumaayyuu maaltu jira seete yoo kadhatti tokko kabajamte.
lammaffaa deebiin keessa hin deebiin. Kadhataan kabajan qabudha faranjiin. So kadhachuun barbaachisu gaafii keenya kiliirli kana dura dhiyaatee jira ammas hin dhiyeeffannaa. So gara hojiitti itti deemna. Abdiin kun wal gaafannaa wal jajjabeessina waan jedhu sitti himaa Muktaar. Ulfaadhu galatoomii marii. Gama goolabuutti dhufnu tariitii wanti ani hin kaasin dhimma kanarratti ka'uudha qabu yookaan ammoo akka dhaamsaatitti goola ballee taasifadha jettee qabxiin qabdu jiraannaaniin carraa dhumaa sii kennee dhimma kana goolabuutti galla. Wanti baay'ee itti dabalan jiru ajandaa guddaan Oromoota Ortodoksii ture ajandaa mana lubummaa Oromiyaa ture kana Oromoon hundumtuu ni beeka. Ajandaan kun ajandaa sirrii ta'uu mata hunda beeka. So ajandaa kana osoo ittiin nuffin gara fuulduraatti deemuu qabna hin irraanfatinaa kan jedhudha. Gama biraatiin miidiyaan keenya Oromiyaa Kilarjii Neetwoork jedhamu kan amma lubumti balaa ifaan gaggeessan kan tajaajila irra ture hin jira. So haala kanaan itti deemamnaan miidiyaan kun cufamuu danda'a waan ta'eef Oromoonni dhimmi kun sin ilaallatu keessatti Oromoon Ortodoksii tokkoffaa miidiyaa mataa isaanii ijaarrachuu qabu jedhee yaada irratti yaaduu qabu. Lammaffaa koree cimaa mana lubummaa Oromiyaa fuulduratti isaaniif geggeessu filataman jechuudha. Amma koofumaa fuulduraatti dhufanii anatu abbaa dhadhaniitu gaggeessaa turan malee nama isaan filate hin jiru. Amma garuu at least namni uummati filate beektoota kan amantaa haa ta'u barnoota biyya lafaa kana waa qaban koree akkasii ijaarrannee fuulduratti ajandaa mana lubummaa Oromiyaa kana galmaan akka geenyu isiniin jedha. Isin waan sagantaa nuuf kennitaniif hedduu galatooma Waaqayyo isin haa eebbisu. Uummata amantaa Ortodoksii Oromoota Ortodoksii ta'an Oromoota hundumaaf Waaqayyo nagaa nuuf haa kennu biyya keenya nagaa godhu Oromiyaa keenya nagaa haa godhu. Oromoon Ortodoksii garuu qorumsa jala jirta. Afaan keetiin barachuu qabda. Mana kiristaanaa keessatti kabajamuu qabda waan ta'eef jabaachuu qabda. Qorumsa kana ce'uu qabda ergaa jedhuun dabarsuu qaba barbaade. Ulfaadhu galatoomii Mariir Tulluu dhimma mana lubummaa naannoo Oromiyaa waggoota dheeraa ka'aatiin ture amma immoo dhimmi isaa ukkaanfameetiin golgolaa'ee dubbatamuu dhabaatiin jiru kanarratti dhimma namni hedduun mana isaa keessatti gungumu kana gadi baasneetiin irratti haasofnee dhimmoota si bira jiran ragaalee si bira jiran irratti waan hedduu mariin waliin taasifteetiin hawaasa biraan ga'uu keetiif ulfaadhu galatoomii bulii horii fayyaa ta'isiin jedha. Fayyee isinillee nagaa ta'a nagaa tura. Egaan hordoftoota Oromiyaa laban sagantaan keenya kootti dhufee dhimma mana lubummaa naannoo Oromiyaa yaadameetiin waggaa dheeraa aarsaan guddaa itti kafalamaatiin ture kan amma dhimma isaa namni kaasu dhabameetiin jedhe kana gara fuulduraatti abbootiillee dabalatee namoota dhimma kana hordofan irratti affeerreetiin maalirra akka ga'e gaafachuudhaaf nutu gama kennaan qophiidha. Namni dhimma kana irratti yaada isaa hawaasaaf eeruu barbaadu hawaasa biraan gahuu barbaadu jiraannaaniin gama fuulduraatti nutis keessummeessuudhaaf qophiidha. Kanadhaa kanumaan goolabneerra. Ulfaadhaa galatoomaa bulaa horaa fayyaa ta'a.